Ergasii Itoophiyaan Soomaaliyaa fi naannoo Soomaaliyaa addaan baate waliin waliigaltee buufata doonii tolfatteetu amma Moqdishoo fi Finfinnee gidduutti madda wal dhabdee ta'eera. Daddabarsa meeshaalee Itoophiyaa ijoo ta'uun kan turte Jibuutiin wal dhabdee kana keessaa ba'uuf buufata doonii biraa Itoophiyaaf dhiyeessaa jirti. Jibuutiin akka jettutti Itoophiyaan dinagdee guddataa jiruu fi fedhii qabdu guutuuf buufata doonii hanga 10tu barbaachisaan. Waxabajjii 16 bara 2018 erga kakatanii aangoo qabatanii gara ji'a lamaa booda muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed afeerraa pireezidaantii Soomaaliyaa yeroo sanaa Mohammad Abdullahi Farmaajootiin gara Moqdishootti balali'aniiru. Xumura walgahii isaanii Moqdishoo keessatti gaggeessaniin hogganoonni lamaan ibsa waloo baasaniin abbaa biyyummaa, daangaa naannoo, walabummaa siyaasaa fi tokkummaa saboota lameenii walii kabajuu isaanii ibsaniiru. Garuu hogganoonni lameen investimentii waloo buufata galaanaa ijoo 4 biyyoota lamaan gidduu fi caasaa ijaarsa daandii guddaa akkasumas karaalee Soomaaliyaa gara biyya Itoophiyaa wal quunnamsiisan irratti waliigalaniiru. Waliigaltichi buufata doonii 4 jechuun isaan kam akka hojii investimentiif oolchan kan hin ibsine yoo ta'u, buufata doonii fi daandii guddaa misoomsuun danqaa daldalaa fi diinagdee hundaa maqsuuf waliigalaniiru. Yeroo sanatti Itoophiyaan buufata doonii Barbaraa kan sadarkaa idil addunyaatti beekamtii hin qabne Riippaabilikii addaan citte Somaalilaandiin Itoophiyaan erga buufatni doonii Dubaay kan United Arab Emirates hojii investimentii gaggeesse booda aksiyoona 19 argatti. Kaampaanichi Dubaayis harka 51 akka qabaatu Somaalilaand immoo harka 30 argatti jechuudha. Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa waliigaltee buufata doonii Barbaraa kan garee 3 gidduu kana seera qabeessa miti jedhee labsus dammaqinaan duula irratti hin gaggeessine. Sababiinsaas piroojeektichi irra caalaansaa misooma akka ta'e qondaaltonni Soomaaliyaa dubbataniiru. Bara 2022 Itoophiyaan qooda Barbaraa 19 dhoksaan dhabde. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed Itoophiyaan buufata doonii dhaqqabuun barbaachisaa ta'uu ibsuu itti fufanii jiran. Baatii Sadaasa bara darbee keessa paarlaamaa Itoophiyaaf haasaa taasisaniin yaada armaan gadii kana kennan. ይሄ ጉዳይ አዲስ ጥያቄ አድርገው የሚያወሩ ሰዎችም አሉ። አሁን ነው አጀንዳ ነው ምናምን እያሉ yeroo humna galaanaa ijaarru ajandaan keenya galaana argachuu mirkaneessuu qofa. Kaayyoon isaa ifadha. Namni yeroo sana yuutuubii hin qabne amma yuutuubii uumee kun ajandaa yeroo sanaati jedhee yoo himate kana jechuun waan sirrii hin taane. Dabalataanis kun yaaliin abbaa biyyummaa Eertiraa sarbuudha jedhu. Nuti biyya kamiyyuu weeraruuf fedhii hin qabnu. Akka seera daldalaatti garuu filannoo asii fi achi hin jenne barbaanna. Sana booda amajjii 1 bara 2024 muummichi ministeeraa Abiy Ahmediif pireezidaantii Somaalilaand Musee Bihi Abdiin Itoophiyaan Somaalilaand akka biyya walabaatti beekamtii kennuuf jecha galaana kiiloomeetira 20 Itoophiyaaf kireessuu buufata humna galaanaa ijaaruu mallatteessuu isaanii beeksisan akka qondaaltonni Somaalilaand jedhanitti. Kana malees yaada waliigaltee tolfame jalatti meeshaaleen Itoophiyaaf fe'aman 10 karaa Barbaraa dhufuu qabaa jedhu qondaaltonni Somaalilaand. Waliigaltee kanas mootummaan federaalaa Soomaaliyaa cimsee fudhatama dhabsiise. Abbaa biyyummaa kootu sarbamee jechuudhaan Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti wal dhabdee dippiloomaasii kaasise. Tarkiin marii marsaa 2, Keeniyaan immoo marsaa 1 kan keessatti gaggeeffame sun milkaa'uu hin dandeenye. Jibuutiin wal dhabdee kana hir'isuuf jecha buufata doonii Taajoor daangaa Itoophiyaa irraa gara kiiloomeetira 100 fagaatu dhiyeessuuf cimsiteetti jirti. Itoophiyaan waliigaltee kana fudhachuuf dhiisuu ishee ifa ta'uu baatus ministiriin dhimma alaa Jibuutii Alii Yesuuf kan waa'ee dhimma kanaa dhiyeessan akka jedhanitti deebiin hoogganoota Itoophiyaa irraa argatan gaariidha jedhu. We know that this will be very helpful to Ethiopia, which is a big country with kun Itoophiyaaf baay'ee akka gargaaru ni beekna. Biyya guddoo fayyadamtoota miiliyoona 100 ol qabdu
Itoophiyaa keessatti buufata doonii 3-4 ol barbaaddi. Itoophiyaan gabaa ishee tajaajiluu fi buufata doonii 10 illee barbaaddi. Kanaaf fedhiiwwan sana ni hubanna. Nutis deebii kennuuf ni yaalla. Kunis waan eegamaa jirudha. Yuusuf Itoophiyaan buufata humna galaanaa akka hin qabne ibsuudhaan Jabuutiin garuu Itoophiyaan buufata doonii tokko ol akka qabaattu gargaaruu akka barbaaddu dubbatan. I think we have to concentrate on the core principle of really helping Ethiopia in having more than one outlet. Qajeelfama ijoo dhugummaa Itoophiyaan bakka gurgurtaa tokko ol qabaachuu keessatti gargaaruu fi waldhabdee hir'isuu fi tokkoon isaanii tasgabbeessuuf yaaluu irratti xiyyeeffachuu qabna jedhee yaada. Kun akka Jibuutitti gahee keenya. Waggoota hedduudhaaf hojjechaa turre. Kanaaf seera qajeelfama jiran irratti hojjechuu keenya itti fufna. Jabuutiin hariiroo gaariin Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu ture iddootti akka deebi'u barbaaddii jedhaniiru. Jabuutii fi Itoophiyaan lamaan isaaniiyyuu loltoota Somaaliyaa keessatti qaama ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaa ta'uun tajaajilan qabu. Aangoon ergama sanaas muddee dhufu kan xumuramu yoo ta'u, ergama haaraa kan deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Somaaliyaatiif jedhamuun bakka bu'a. Somaaliyaan gama isheen Itoophiyaa ergama kana keessaa baasuu barbaaddus Masriif Jabuutiin akka itti hirmaatan afeertee jirti.